Baana warra kana waraana irra girriskuun inni onni illee qabe ayyuu agarree warra dhaadataa ayyuu agarree miti Tigreen dhaadatteeti miti baay'ee way warra mootummaa naannoo Amaaraa kana akkansa gara fuuqa jirtu dhaadatteeti miti calliftee loluu jirtu warri fokkora yaa zulliqa kun maani jedhu kun inni baqallee namiin dursu Abiy Ahmed istaali dargii taphata dargiin at least generaalota waliin lola turanii yaayyuu hime muraasa yeroo baqatu yattiin awwaan kan irra deebi'ee dubbatu jira Abiy Ahmed baqadhaa hin jedhu warri waliin jira kanaan baqadhaa doon dhagayni inni Eertira yookaan Eertirumaan bakkatee inni baqachuu danda'u achi dhageenya miskiina ammaan tan nam fixan carraa keessa yoos waliin daawwanatu ijoolleen tun ijoollee akkamii amtaa walitti qabanii goonan tun ijoollee akkamii tun ijoollee harka qalleeyyiiti ijoollee hojjatte bultu guyyaatti dhaqa cabsitee hojii akkan hojjatte tana sobanii guuranii jechuun sobanii probably mootummaan Itoophiyaa kun akkuma jalqab garangootti dhufee uummata bira acceptance dhabu jalqabnaani namoota active ta'inidhee haanin ijjeese miidiyaalee isqeequu danda'an cufiin hin cufee jechuun maaliif akkas tolcha ignorant majority media isa kasobaatiin itti fayyadame mind wash godhu brain wash itti fayyadamu yoo leen odeeffannoo hin qabdu baajjaa keessatti lafnutti dhalan cuf keessa nam guuruu jira Germany armadeemtanii training fudhatanii nam pilot isan goonaa jedhee warri guuree jira information kutaalee Oromiyaa cuf keessa halkanii guyyaa uummatiin nutti erguu jira nu barreessa jira ijoollee tan xuyyuur barattanii jedhanii nam guuranii jira xuyyuur isan barsiisanii beesse guddoo nyaatan jedhanii gartee ijoollee akkan anguuran taan ammoo ijoollee dirqee cifti takatama keessatti dhaqa cabsitu maani godhantan sossobanii humna adda taatu special privilege isanii kennanii beessellee beessetan sargattedhanii guuranii fidan yeroo tokko itti amantee dhuftennaan kaampitan duuddee jechuun kaampitan keessa karaa ittiin baqattiin qabdu waraanaan marfamti achiin booda faanii gaangoorsanii ibiddatti qoraanan kun ilmi namaa akka qoraanii bobeessuuf state sponsored godhu jirti sirni kun sirna kanaati warri maafiyaani dhalnamaati gatiin qabne the can be thing by the West ani ijoollee kana physically olaaltu baay'ee kichuu argaarta umurii isaanii amma ijoollee waggaa 18 illee hin guunne olaaltu qaamaan illee goomsa isaanii olaaltu waraanaaf warra qophaa'anii miti akka jedhamaa jiru kaanoon fooder jedhanii warra rasaasaa qorrisiisuudhaaf ergamaa jiranoo ta'an malee hireen ijoollee tanaa deemanii waraana injifachuu dhadhee ani abdii akkasiillee hin qabu physically olaaltus kichummaa isaanii goomsa isaanii umurii isaanii olaaltu ijoollee waraanaaf dhaqqaban sitti fakkaatan desperate amma ijoollee tana olaaltu laal akkamiin sirna akkamii keessa dhufneedha ammoo waggaa meeqa booda sirni dargiin ijoollee akka kanaa godhaan turre baay'ee dubartoota funaanaan turre amma dubartootatti funaanaa jira waraanaaf qa'ee keessa hawwan dubartoota dardar ijoollee manarra deemanii maatiin halkan jechu halkan ijoollee magaala keessatti immoo buna dhugdu ka waliin teesse buna dhugdu waliin qabu ijoollee immoo magaala keessa puulii taphattu ka suuqii hojjettu akkuma atu jette immoo daily labor warra dafqaan bulan bakka hojiitiif sassaabanii dirqiidha warra waliin qabaa jiran jira akkuma atu jette immoo maallaqaa fi gowwoomsa garaagaraatiin asii deemte ogummaa kanaan eebbifamtaa xiyyaara barrisiiftaa qondaala waraanaa olaanaa taataa waan jedhan akkasii raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa maalirra jira ka jedhu analistiin xiinxalaan siyaasaa baha Afrikaa tokko Rashid Abdii ka jedhani Twitter irratti qoree jira waan kana waraanni Itoophiyaa jedha there is no Ethiopian National Defense Force capable of fighting anymore the Ethiopian army has collapsed will take 10 years to rebuild it to fighting shepherd maal jechuun kuni waraanni Itoophiyaa Ethiopian National Defense Force waajjira raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa jedhamu du'ee jira cabee jira sadarkaa loluu danda'urra hin jiru akka institutionitti jiraachuu danda'a biiroon isaa jiraachuu danda'a hoogganaan isaa jiraachuu danda'a damoozi kaffalamuu danda'a qondaalonni waraanaa jiraachuu danda'a raayyaa ittisa Itoophiyaa waan jedhamu diigamee jira deebisanii lolaaf qopheessuuf waggaa 10 fudhataa jedhani maaliif ijoollee baadiyyaa keessaa waliin qabanii waraanaaf qopheessa ka jedhu kooziin isaa tokko kana jechuudha sigalee kanaaf milishaa jedhanii liyyuu haayilii jedhanii poolisii naannolee jedhanii walitti funaanaa jiraniif raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fakkeessuudhaaf malee raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa yaayuu dhumatee jechuudha diigamee jira jechuudha absolutely diigamuusaa waliin beena raayyaan ittisa biyyaa namni agama akka dhumate cuf caalaa waan se saalfachiisa raayyaan ittisa biyyaa jechuun gaafa armadeem gootummaan ergan
maqalee keessa qabame loltoon sun gama mootummaan Itoophiyaa waan isin dubbatte because is not their business. Opdiyoon lubbuu namaa irra dhimmi hin qabdu. Isin nyaattee bulteennaan isin saamteennaan barcumaa warra tuqamu baannaan warra namummaaf dhimmi hin qabnee jechuu. Amma wanni tolchuu jira maan ijoollee maaliif guuranii ittiin achi geessan seeta biraa. TPLF 6 kiiloo 4 kiiloo buudan deettii sodeedhu jira. Amma qondaaltoti boba'uu jiran maal jedhanii bo'an seeta qaadireen opdiyoo amma arguu jira. TPLF torbaan hangee TPLF nyaattennaan TPLF ijoollee xixiqqoo waraanan gahin waraana natti addunyaan gur qabattee Ameerikaa nam jala fuudhaba jechuun soopere addunyaan akka sobduu eegi baratte miidiyaan sobduu ta'uu kan kee beekennaan koot sun godhu ati dubbachuu baatte miidiyaa bira doot gara mirga namummaa bira doot addunyaa bira doot international community akka mootummaatti duntaini akka murnu wambadee tokko silaalaa jechuudha mootummaa Itoophiyaa murnu wambadee jettee ilaalta addunyaan kanaafuu iyyite dadhabdee nam dhiyoota maal jechuu jiran TPLF ijoollee xixiqqoo gaanjaa kookeen nyaachifte kookeen diraagii gurguddaa nyaachifte of duroofte finfinnee dhuftii jedhan. Kanaafuu ijoollee kookeen nyaachisan haadhu dinnaaf baqannee ilaale soba gatiin qabdu. Warri loltoota biyyi dhibii biyyuu fi gallakkisa dubru gudeessise dubru kuma gamii gudeedame mootummaan Itoophiyaa amanee jira. Mootummaan haadhu kudhaniin gudeessanii daa'im biratti jeessan difendi godhu dadhabetti. Daa'ima qawwee qabatee duula deem nu gallakkisan jettee boo'uu jirti jechuudha. Amma opdiyoon karoorii si maal seeti Itoophiyaa gudditti ijaaru karoorii abiyyi lamtur hajal qaba du'i gaafum jalqaba nyaatam deebi'ee suniin 100% deebi'ee inni ijaarame dhiyaatu sun kam Itoophiyaa gudditti ijaaru wanniin jedhu yaadii jedhu that dream is totally collapsed kuftee jirti. Am carraan isa maal godha angoo fiillee tiffachuuf seefii miti garuu lubbuu ji tokko yookaan jilam bulchuu. Inni nugusa torbaffata jedhanii miti akkale sillaasee ganna 40 bulchuu karoorii abiyyaatitti garuu wagga 3 nyaatame jira amma 4 kiiloo akka jalan qabanneef wataadar jira 4 kiiloo ni marsa agas iyyuu ilmaan nama akka quraanii bobbaasu kanaan wal qabatee waraanii bilisummaa Oromooleen sibaasa jira itti deebina. Yaa waan kookeen fayyadamteen waraante ijoolleen TPLF kan jira kanarratti aktivistooti opidoo waan baay'ee haasawaa turte. Tokkoffaa gariin kookeen abbarataach madaaniti diragi fayyadamtee humna onne horattee jabaattee maal jedhani stimulantii mi si kakaasaa isaan nu lolanii jedhanii kabiraa immoo kudhaama hidhatanii asmaatiin maajikii nu lolanii jedhani falfalaan falfala eenyutu irra amma jechuun gartuu falfaltu amma dabtaraan garana hin jiru baay'ee wal dorgomsan na eegabe falfal jechuun dabtaraan silaa warra kana biraa irra baay'ee jira mi baay'ee biraata garan jira bire warra walqaatii gadi warra jiran irra dabtara baay'ee qaba kabiraa immoo kookeenii fashishii yoo jette warra kanatti irra maallaqa qaba ashishi bitatee ijoollee waraana Itoophiyaa fayyadamu tokko opdiyoon qeerin qabdu gad baatee namu mardoo Tigree faarsu nuwaarsaa Oromoon Tigreen faarsu laal jaba giddi jaalat kireediti nama kennuun baay'ee beekumsa kireediti nam tokko inni diinkeetillee ta'ee beekumsa qabaate beekumsa isaa irra mulqitu yoo inni gootummaa qabaatu gootummaa isaa irra mulqitu dhuga dubbachuu dansaa miti TPLF opdiyoo waliin beennaa miti TPLF opdiyoo wal birqabre practically sittima amma duwar Oromiyaa miti haadhisii niitisii irra guurratanii niitisii haadhiman isaanii areena irra fudhatanii opdiyoo nam qawwee qabattee urabbaate garee niitisii irra fudhatu loltiin jirti. Kanaafuu TPLF jechuun dhalootaanuu opdiyoo waliin madaaluu hin dandeettu jechuudha. Diin Oromooti yes diin keen ammallee diinum naafi garuu TPLF opdiyoo waliin hin qaban opdiyoo jechuun sangoot furushka nyaattee rafti jettee explain godhuu dandeetti. TPLF jechuun fighters for the people federaalaa qondaaltota TPLF namoota 62 irratti himata banuufi jedhanii jiranii galme himannaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jalatti warqana imanna rabbaniin abbaan langaa raga nama 510 kama gaarraja bas jarbamu durtaatiin beennu ma guute ragaan naftanyaa marti raga Tigree ragaan baan beese yoonu kan nuleen baana khaatu waraqat halle kumagshani kumshanan tokko raga waraqat halle qabna dokumenti leedani askee sammo warri business group warri maqaa kana farrajame hidhame dujra kuno maqaan kun kucufti kana warri ammoo saan harka qaban namuraas qofaachi warqan keessa Dabratsiyoon fam poolisiin fidadanii mana sirreessa barreessee abbaan alangaa manni sirreessa yookiin mannidha Dabratsiyoon poolisii ajajee akka fidu jechuudha. Okay. Wamaraafuu wannoon kun himati kuni himata galmee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jedhama galmee maqaan galmee pirezidantii naannoo Tigraay
Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan waamamu as keessatti warri himataman koree hojii raawwachiiftuu TPLF yookiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi miseensota kaabinee naannoo Tigraay. Hin jedhaa kabiraa immoo warra ajaja kaabaa haleeluu keessatti qooda qaban abbootii qabeenyaa Iffart kaampanii TPLF ka waggoota fi ka Itoophiyaa saamaa bahe hoogganoota dhaabbilee dhuunfaa fi ka mootummaa koomishinii filannoo Tigraay ka filannoo gaggeessee jechuudha hoogganoota isaallee jedhee jira akkanumallee paartilee mormituu keessaa hoogganoota paartilee mormituu ka filannoo Tigraay gaggeessite keessatti hirmaatan jedha. Himati kun himata lamaadha. Himati tokkoffaan haleellaa Northern Command ajaja kaabaa irratti gaggeeffame bu'uura godhata. Lammeessoo immoo filannoo gaggeeffame filannoo eega magistaawii jechuun filannoo heera Itoophiyaatiin alaa jedhani. Kan lamaan himatisaa jechuudha. Kan lamaaniin himatanii himatisaa. Yaa tokkoffaa TPLF taayimiingilii filannoon godhadhaa itti mootummaa federaalaa irra baate akka dhugaa yoo laalle filannoo sila seeraan gaggeessuu qaba yeroo gaggeessuu qaba free fair and practical election. Kanaafuu amma wanni tokko gaafa nuti dabra gareen TPLF tuni himati sila siin fairlitti himatachuu qabdi yakka waggaa 27 hojjetteen adoo himatanii gaaf Geetaachoo Raddaa irra Geetaachoo Asaffaa irratti himata banee Abiyyiin cuftaa harkadhaan sun adoo himatame TPLF yakkamtoota ni himachiisa. Amma sun interest warraati miti tanaaf jenna laal garee ganni 27 uummata nama ilmaan nama jeesaa hidhaa kolaasaa baate ta'an gaafa sajandan taaneef amma maali silxaanaa wal dhabanii jennaani himati rabbananii jechuu haa waliin ajaa'iba amma poolisii garana nyaatu poolisiin federaala Dabratsiyoon qabdee hafidduuteedhan Dabratsiyoon kana 10 miiliyoonii sanii kenninaa jedhanii barbaada turre miiliyoon 10 sanii kennan jedhanii barbaanne Dabratsiyoon am televizyiinii gubbaa oola miiliyoon 10 illee poolisiin federaala ammumni tamiin dhatte Dabratsiyoon qabdee bid anytime Maqalee qabachuu dandeenya jedhanii turanii yaadattoo ta'e Maqalee dhiisii 4 kiiloo Finfinnee ba'uu dandeetta amma Itoophiyaan TPLF fitti dhufe Finfinnee qabata this is my prediction.